السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي مجاد كان رتي في مجاك إن كان رتي فيديو رابين قد لك كذا فيديو سنة جل قوتي كرا تيك توك أما مو كرا يوتيوب قد يسوم بروادي إن شاء الله يريم ملك كرا يوتيوب أفتي قدر الله هم أمورها فيديو كان لك فتا إرجع أكنا ما تقوت تجسد أكن تلورمو غرف لافتي تكاتي تقفى أحمد بسنو بالي لما فا نموت سجلي تاتن صدفة نموت ملك كنيتن أبو يا نمسن ربي يا جمعنا والله ملكي وفيسي فاكتب ياكي وان درانسي برسن علت أبو مصيبات التدم ربي فعلاك يا باسو ربي مرادك انكسي فاقوت والله وان سرّا فقاتون در ربي سيفها ديسو وان ياتي دلقترك كيس جوت ربي بركة كيس سيفاكا بلتي تنتي جاللاف محبة ربي سيفها قوت ربي بكديم تتجمع شو مالي قدس الأجهزين نمني أباك النساني سجلي تاتي إيمان إساسا والله إله أفضل أبجتر أفضل نمني هاجي بماني تودي قرتي نمني دعائي قوتي في نمني وان دنتي تجار ساني قوتي ربي جزاك سيفاك فل الدنيا تس آخرت تس ربي والله نما قلت هسي هاجرسيس بكار أجر ترى همينيا في إنكي في نبنا هرقة سرت ربي كيساس يا باس يرو جبابا كيسات سبب مثال ربي يوس من كيسة كيرا قودة من كيس كاباتا إني كابينيا في راسي كنا ربي كاباتا أكنّي فيك يعني مال كابهنجر ربي نكل منما أيوة أنا كنّي فيك إمال تناها فنجر ربي نكل منما إنك كاباتا ربي يوم يدرس درما صار راسي فاكن إلمان أرومو بكون تتفاج عتني ركون ما نسير إجارة إنكين بق أنجرا ما نمبران بكرة دو أسمع كموان وان كميت فقط أسمع كم مدوان وهاجد دوينة فقط أبو رب سنر رها كاس كإيمان في إيمان سر رب أني كان كسي حاجز إخلاص ربي سي حكن تقوى ربي سي حكن صداع في رب أني كترسي فهكاو والله وان كم يوم دلقت صداع ربي طول رجيا ربي آخرات الدنيا سي حامل كيس جالل رسوله رب سيوفقه إن شاء الله نما وفي جالته ربي أكرم جالته كل ربي سيجالته بوليسكي أو بوليتكي نمني جالس مسكينة سنة سجلت هذه فندق ملكا كان يمو وسونم نيو أتنا ما رفض تسديجر وسونم نيو أتنا ما فارس تسديجر وسونم نيو أتي وارقة تسديجر وسونم نيو أتي أرفهم تسديجر وسو يو أتي جمد سوجين جمد يو أتي جد سوجين جد nama maamiltoota hedduu qabdu osoo yoo dubbatti sagaleen kan kee namoota hedduu bira gahuu danda'u jaarsa kanatti dabde ati uf beeyta hundi kan kee wallaahi rabbiin jazaa isiniif haa kaafu garuu amala kanarraa isin haa jijjiiru onnee keessan saba keessaniif rabbiin haa godhu gara nyaatti wayii gara laafummaa wayii rabbi onnee keessanirra haa kaafu akkana garaa jabaachuun ilma namaa irraa hin barbaachisu ani oromoo gaafni ani irraa bahe imimmaan jaarsa kanaarraa gaafa inni maammee kiyya jedhee duuda qabatee barzaa fi jala kuusana amma mimaan naqabe gaafsan irraa namoota oromoo kana dhugaa dubbatuuf mimaan miti amma osoo gangaladhee bu'ee maanaaf addaa miti jechuudha noormaaliidha waan ta'eef gaafsan irraa namoota oromoo ollaan irra jiran kanarraa ol bahe abbaa saniin namni akkamitti garaa jabaatee odoo sagaleen taaneef namoota isaan jala jiruun beeka gaafa geemii gaafa haasaa nadheenii gaafa ibaluu walii kee wal fuudhee akkasi baay'ata hattaa isheen hatta sheekonni bakka haasawa nadheenitti dhufan jaarsa sanii garaa jabaatan har'a garuu ilmi isaa bahee jennaan hunduu diyuutu godhe min waa gaallo sanbichaadha gaafa fotoo sobaa fidanii du'e ilmi kun jedhan namoota hedduutu diyuutu godhe isin ajaa'ibsiisa ba wallaahi laazim gaafa abbaan sun baarzaafii qabatee maammee kiyya jedhee boosana namoonni jiran osoo rumoonee sadaqte jiran wallaahi rumoonee sadaqan jedhe warabbal kaaba miskiina akkanaaf isinii kana bicha bu'a taa'e diyuutillee kagad ani maalirraan diyuutu godhuu dadhabe si jammar diyuutu godhe diraafti na jala keessa na jalaa gale lakkaa inni poostiin taane ture gin baxaam itti dadhabe jechuudha ani koo oromoon akkam akka garaa jabaattan akkami akka isin nama hiyyeessaa fi durees akkanatti addaan laaltan akkamitti akka isin nama beekamtii qabuuf hin qabne akka isin addaan laaltan wallaahi isinirraa ba'e kaa isinuma taazzabe waan biraa isin hin godhu waan birallee isin hin godhu waanlee isin godhee hin qabu gin akka nama tokkotti ajaa'ibatti isin taazzabe
Usurat kadhe aninja an Oromoo qaba namni anilim akka sanitti yoo asirra waa maraadhee waa baballeessee feemasii ta'e akkasiin naa sagalee taatan malee akka sagalee namaan taane baqqaan jaarsa san irratti isinirraa ol bahi. Amma mootu qabsoo addisii jalqabda sana dhaabaa nurraa. Qabsoo sobdanii gaafa amaara fixan ofii walitti tarta waan ta'eef qabsattii sana dhaabaa. Qabsoo qabsiista san dhaabaa baarakallaa fiikum. Daa'imman arabaa qabdanii akkasitti azabdan san dhaabaa istaaf godhaa. Baga ta'e istaaf godhaa. Baga ta'e. Kenna namaa miti kan kee gaafa akkas ta'u sammaa sagaleen ta'iniif turte. Kan kee namaa miti laalsitti ma. Har'a maarri akkana si godheef sin gaarramiin. Kalaas akka biyyarraa yaane dhiisa. Isinillee nama waan godhina namnillee si waan hin godhin kanarra mari'adha waan kana nurraa dhaabaa. Birri haadha amaararraa fuutu baras jaarsa miskiina kanaan galchituu fi kan keetii haraqee fi akka barbaaddetti achi hattee takaafalta. Gaafa uummanni amaaraa tofii kun baay'atan isin jalaa dhuman immoo wallaahi humaa wal hiitan. Ufumaa wal aggaddanii yoo hawaalaan buusiin ajjeesa jettan. Ufumaa waliin dabartan. Oromoo karaa dabarsuu argitan isinummaa mataan keessan. Dhiiga mi'eeffatina dhiisa. Ijoolleen nagaan dalagataa jirtan dalagadha. Amaara guurtaloon isin azabdan hin jiru wanni isin booda azabamtan hin jiru. Oromoon immoo gaafa waan akkana argitan birrii keessa riyaalan kennina. Oromummaadhaaf yoo garaa isin nyaate kabiyya ormaa odoo argu baharatti dhugatee osoo hin taane kabiyya keessatti dhumaa jiru san agartanii mooraana keessa akka itti lafarra harkifame agartanii mi arsii keessatti amoonti sun waraana keessan sana deeggara hin callisaniitumaan Oromoo akkas gadi hin jedhina akka dayyuusaa takaddaamaa sarratanyaan amaara gola arabaa keessa ajjeesaa jirti. Ofii immoo miidiyaa irra baatee ana malee namni hin jiru kaalanee sawellam. Maashaallah gootummaa kan kee ana sanyii walloo ana sanyii jinni nduute gaafa amaarichi bakka ciisus jeesuman arabaa keessatti meeqa keessa najjeesse sarratanya ati bar shamarran Oromoo muslimaa keessattuu isinitti malaan gaafa amaaratti dabalamtan ciikni goddanyi amaara takka yoo qabattan warra shamarraniitiin jedhaa jira baafattan duruu mulqattan dasee birraa qabdan mulqattan iskaarbii lafa keettan suuta mataa firrisdan kazaa shaamizii kootii lafa keettan tiishartii paakaawutii deebitan kazaan gurdii baafattan surree deebitan gaafa kaanii surree baastan qumxat deebitan jar amaaraa qochi jettanii afaan amaariffaa malee dubbattan inni alsamaachuu inni asa liibii seentanii baa inni alsamaachuu inni landannaan ta'innatu inni dantaa illabbinyim inni baratu bakka naata nabar wanni sin taate immoo goddanyaa amaara qabatte bakka amaara taate akka keessanii kanaafaa gootummaan natti faarsuu barbaada. Adaba dubrii kan kee yoo Oromummaa sitti dhagahame qoraan abbaa biyya keessa mootummaa fixaa jiru sana gartee isaan nasa sappoorti godhe bitiif waan bitteef waan isaa ittiin qabsaaniin bitiif si jedhanii beelanii dheebotan waan fedhanuu yoo balleessan waraanni abbaa Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaa keessa deemee akka barbaade yoo laaqee alanshee mabtuu no biyya isaati ganda isaati. Wanni inni balleessi wanni inni hate guutuun isaaf halaal asirra teettee maqaa waraana san maqaa balleessu osoo hin taane qarqaariyyuu mallaqa kan keessin amaara godatti hin qallabin qarqaari deemi dammoo daa'imman arabaa amaaraa qabdeet wanni bu'aa buusu hin jiru Oromoon natti bilsoomsitullee hin jiru konka wallaala keeti malee boru gaafa dhalti ilmoonti akkamii wallaalteet filxiidhaan daa'ima sana gubbaa dhaabbattee shiggidda malee jechuudha. Sijjammar akka dhiiraa ta'a akka dhiiraatitti hojjedhaa dura. Isin malee jira ka gaafa oduu TikTok kanarra girr jedhee nama kuma kudhan hin taa'u walitti qabame gaafa oduu beeraa qofa hin argin ani ka isin waraanaaf tadaraajjaatanii waraanni kennamaa akkana ta'a sabni kiyyamaa akkana ta'a kutaa akkanaa keessa laftee bakka karaan hin baane konkolaataan karaa kana dheengadde hayyuun sunniin hundi dhumanii sagalee hin taane isin. Hayyuun barsiistonni yuunivarsiitii akkasitti dhumsan karaan sun tolfamee nuti beektan hin jiru rakkoo hedduu Oromiyaa keessa jira biyya baasee rakkoo sanatti mari'attoo gawaa'ee nadheenii mari'achaa ooltu jechuudha. Har'amuu nu qabsooftee duute Oromoo bilisoomsuu addaa daa'imman arabaa qabdee goda keessatti filxiidhaan gubbaa dhaabbattee seenaa fokkataa Oromoo irra galmeessite. Sijjamar miskiinummaa kenna yoo dhumne irra naa wayyaa dhugaa dubbatuuf akka Oromoo ta'e akkana jarraara ta'ee du'urra moo wallaahi miskiina ta'ee du'u naa wayya. Ayasfalligum gootummaa miti kun. A'udhu billah warra biyya keessaa akka fedhe walaa fixu warra biyya keessaa warra tokko san deeggare atillee obboleessi kee biyya tokko san deeggare kan ammoo akkasitti deeggartuu sitti immoo daa'imman gandaa hidhii dhiisi hin tumin hin azabin.